ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم فيا جرتون؟ جرب بقى أنا قاعد نفتح. الحمد لله. بوني كم فيادا؟ أي مدونة الحمد لله. أي أنا قاعدة بكتب تراقب. توكتيك في فيسبوك كيف هيتا؟ بيجي كيف هيتا؟ بيجي كيف هيتا؟ هنكو في روقة فميكسو. هات هي. نما كان وجهنا سرت باتي يا إيجو دورة. والله إن يونا ميتشا كان ليفتي أنا كان كوسي فلاد. توكو ستنا كبد. لما فرت دمر جمع ربي صلى الله عليه وسلم دبرتين أمانة أجده. نوتي أمانة دا. dubartoonni wama xiqqishuus muddamtee waa balleessitee hedduu namas amanna wannuma harka keenyan goonutu deebi'eetoo booddee isaa dammoo badii nutti ta'a. Kanaaf dubartiin haadha, dubartiin obboleettidha, dubartoonni haadha saabotaati, dubartiidha kan deetti argama rabbii sallallahu alaihi wasallam. Kanaafi piliis warri dubartiitis dubartii taatanii harka namatti hin qabinaadha. dubartii si miidhina warra dhiiratillee jechuudha. Sababbiin isaa nama iccitii namaa sattaree wallaahi rabbiinis iccitii kenna sattara. Ittaan sun nuti ilma namaati wallaahi guyyaatti waa hedduu dalagnaa, waa hedduu balleessinaa, afaan keenya waa jennaa, komantiidhaan waa jennaa. Kanaaf intalti kun intala kaleessa amantaa islaamatti dhufteedha. Waa hunda caalaa obboloota musliimaa kan obbolaa taasisatte ilma namaati. Inni balleessa ilma namaati miidiyaa kanarratti baatellee waa isiniin jechuu dandeetti, isin tuquu dandeetti, isin cabsuu dandeetti. Garuu rabbii yeroo kamuu toobaa akka gara kiyyatti deebitan jedhee nu eeggata. Ilmi namaa moo aybii nurra barbaada. Kanaaf jecha yoo rabbiif ergamaa rabbiitti amantan obboloota musliimaa intala kana dhiisaa. Warri dammoo peejii isheellee jalaa fuutanii dubartiidha, namadha, namni waa namatti barreessa. Peejii ishee harkaa qabnaa akka feene goonettanii warri yaaddanillee wallaahi murtiin harka namaa osoo hin taane harka rabbii jira jechuudha. Kan nama uumellee kan nama jiraachisullee rabbiidha waan ta'eef boruun nuti eessa akka geenyullee hin beeknu waan ta'eef peejiidhaan as faraarra'inaa. Peejiidhaan as faraarra'uu osoo hin taane badiin keenya maalidha? Maal dalagannee fuula rabbii deemnaa jedhaati of ilaalaa. Quba takkitti namatti qabdanii arfan gara keessanitti deebite sana ishee ilaala. Yaa boneeti yoo namichi kun rabbiif jecha waan kee sii deebise haqa kee sii deebise yoo siin deebisne waan atiin achi keessaa qabdu nan si as faraarraa yoo jedhe ilmi namaa sin jiraachisu. Siifi rabbiin gidduu kan jiru qulqulleeffadhu malee siifi ilma namaa gidduu yoo badiitti balleessitee jiraatte nama dhiifama gaafadhu malee fedha namaa jala hin deemini. Yoo sii kenne yoo siin kennine ofirraa dhiisi. Ajandaa kanas dhiisii cal jedhii taa'ii barnoota kan kee baradhu sin jedha. Warroonni immoo ajandaa kanarratti dubbachaa jirtan yoo dandeessitan murtii murteessaa yoo kennuufii danda'e namni kun obboleessa keenyadha. Tarii waan biraallee waliin qabaachuu baannu yoon ilaalutti nama musliima fakkaata. Namni waa hunda caalaa laa ilaaha illallah kan waliin qabu qabeenya caaludha waan ta'eef obboleettii kee musliimadha. Yaa obboleessa kee yoo kennuufii dandeettillee kenniifi. Iccitiin baasa yoo jette moo iccitii namaa baasurra iccitiin kiyya maal inni jedhi gidduu kee gidduu rabbii kan jiru qulqulleeffadhu siin jechuu barbaada. An xumureera dhaamsi kee kanumaadha. Nagaatti naa tura. Assalamu alaikum. Galatoomi qoy Sumayyaa waalaikum salaam. Osoo deemin dura gaafii akkasii qaba. Gaafii osoo hin ta'in like namni nama akka keetii kana hin yaadne, namni nama akka keetii kana hin dhageenye, namni akkayyuu hin dhaga'u osoo isheen fedhe dhufe osoo manni barumsaa irratti ijaarame hin sirraayu waan taateef akkuma amma nagaan haasoyitee yaada kee dabarfatte kanatti obboleessuma keenya kana kama abbaa ajandaa ta'e kana isuma waliin haasa'i. Nagaan namni nama akka keetii kana garaan laafne nam tokkoyyuu garaan laafu waan ta'eef namni ajandaa barbaadu silaa waan nama dhagahaa miti itti haasa'i. Please jedhiiniti garuma muslimummaatiin illee itti deemtee garuma feeteen akka dubartiititti illee itti dhiyaatte yoo sin dhagahin nama hin dhaga'u kunoo ammuma itti haasa'i.
obboleessa keenya mee nutti dubbachuu hin dandeettanii? Danda'a keessa nan dubbisa. Salaamu alaikum. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Keessa nan dubbisi. Keessan maalidhaan isin dubbisuu danda'a? As Facebook waliin TikTok biyya kana qabooni jedhu kana. Carraa argatte fayyadamtee yoo si waliin hin haasa'iin kijiba taati malee keessaan teekistiidhaan yaada ofiillee akkasitti bahachuu hin dandeettu. Yoo immoo dhuguma keessaan waliin haasa'uu barbaaddellee lakkoofsa kee kenniif malee ati amma tiiktookii isii yoo barbaadde teekistii isiillee dubbisa. Siin ajjina biyyiidha. Dhala obboleessi kee dhageeffadhu. Kanatti dhuftuu booniyyee wajjin natti dhufuu dandeetti. Nama lama taatee dubartii yoo dhiiratti dhuftee nama lama faan dhufti dhiira tokkotti. Kanaaf ajnabiidha nama lama ta'anii natti dhufuu ni danda'u. Rakkoon qabu abbaa manaa kiyya faanaan sitti dhufa irratti isaaf shire. Abbaa manaa keessa alfadha beektaa dhiifa manaa godheeti. Kanaafu gara ilma namaa saalfachuudha rabbiin of irratti sodaatutti caala bara obboleessaa fi. Amma walumaa galatti baran nama miine. Wanti guddaan si beekuu qabdan jarana daawwaallee sirrii. Beeknaa hundi kennee dhageeffannaa. Ani zaalimtoota mucattii tana mataa gubbaa koranii deemaa jiran kanneen eenyuyyuu dhufee waliin eenyuyyuu harkaa fuudhuu hin danda'u. Garuu yoo isaan qofti tasgabbaanii dhufanii keessan dhiifama na gaafatan qofa isaan if beekan waan ta'eef akkasitti laafaaf. Amma jaarsummaa kana dura qaamni sadaffaa waan kana keessa akkasii nu barbaadu. An tokkoffaa ka wajjin haasa'uu barbaadu qaama sadaffaa tokko hin barbaadu booniyyee qofa. Booniyyeen gara keessatti dhuftee na dubbisuu qabdi. Isiin lakkoofsa kee kennii maali naan jetti. An lakkoofsan kennu lakkoofsi kee fuutee namatti kenniti waan ta'eef asirraa naa dubbiftu bakkitee ammoo fuudhee geessu anatu beeku. Kanuma. Ayyo obsimee yeroo takka booni. Wayyaa. Ati tiktookii fi feesbuukuma kanaayyuu dhiistee fi kabiraa banachuu hin dandeettu. Sumayyaa waan siingaluntu jira bar Sumayyaa waan siingaluntu jira. Obboleessi kenna isii miti bakka doorsisaa jiru. Warra isii biraa mistira qabani kan inni doorsisaa jiru. Ayyee. Sunis barakkoon qabu sababbiinsa inni iccitii namaa nan baasa yoo jedhe wallaahi rabbiin inni kan namaa yoo baase rabbiin wallaahi nama fuulduratti sobbiratti isa qaanessa. Si galee? Oita kana rabbiin isaan sodaanne ta'e yaa godhu dhiisaa rakkoo. Maal godha kijibaa kaforaa tanuma jeetu Sumayyaa waan nama dhageetta DJ. Aboolaa isa dhageessaa. Yaati waan inni jiruuti. DJ wajjin dhiiganna danfaan. Ila wala dhageeffatu. Yeroo ati dubbatu dhiiganna danfa. Taragaaga DJ. Daja dincin kami di me boni ya tilan ta yaa kundi ke sanoza. manamaati akkasin ta'ini wallahi natil manamaati humaa tokkos hin fidduu humaa tokkos naman gootu waan hubattu keessatti ilaal. Atiin amma lubbuun jirta miti daqiiqaa shaniif booda lubbuun te fuula rabbii dura deemuu dandeetti hin beektu baru osoo akkanatti fokkortu jechuudha. Amma daqiiqaaf sakandirra jirtu sanarratti keerii dalagadhu namatti sin addatisni wallahi wabillaahi waa takka hin fiddullee jechuudha. Wallahi waa tokko hin fiddu obboleessa kiyya. Namni huma tokko naman godhu wallahi. Boni ya sa ta'u namoota shirkitaata. Eebaa kakachuun Wallahi waan gootu hawaa nama godhu rabbi magaffata. Eebaa kakachuun sirrii miti. Ila boni Kanaaf jarana kitaaballee fudhannee yoo darasaallee taanee walitti gayyaane ammoo banannee walitti gayyaane. Jarana waan marayyuu kuni kaan itti fayyadame baran. Aqimee kiyyatti fayyadame waan rabbiin na dandeessisetti fayyadame. Wannan itti fayyadame ammoo waa baay'ee itti mee wayita takka haa karboniyee carraa naa kennime. Ila yaa jama wanni as jala jirtanillee wanni isin beekuu qabdan. Already yoo mistira namaallee harkaa qabaate namni kun mistira namaa takka nyaateemi yoo rabbii ofii sodaateetiin hin haqe malee ummanni itti booyeef deemee namni keessaan kadhateef hin naqu wanni isin beekuu qabdan. Isa kadhachuun amma never inumayyuu hin barbaachisu yoo dhugaa rabbii dubbanne jechuun inni yoo yaadeetiin yoo booniyyee irraa waanuma barbaadu iyyuu dhabe yoo booniyyeen iyyuu deemtee hin dubbisin yoo ummanni mistira booniyyee biraa qabullee booniyyee isayyuu deemee hin gaafatin akkuma Sumayyaanuu jette wanni inni fidu hin jiru. Maaliif jennaan takka nyaate takka arge mistira namaa takka of bira kaayate waan ta'eef wanni jijjiiramu tokko hin jiru. Wanni kadhaadhaan sirraa'u tokko hin jiru. Isinii galee yoo dhugaa walii himuu ta'e yoo dhugaa rabbii kana walii himuu ta'e ummata qilatti naqaa jirta dhagaye.
Ani ummata qiletti annaku tokko hin jiru qilee keessaa kanama baasu rabbi qilee keessaa kanama baasu ammallee rabbi malee qilee keessaa baasu kana keessa teettanii Leessa boonii jettan kuni maayikii qabadhume maaleesh dhiifama hojii fixatu dubbattanii. namni takka maayikii irratti hin qabinaa warri mana kana keessatti namni takka Atillee maqaan seera nu eegaa boonii lama fakkaatu kun ati kabajaa irraa si dhaggeeffachuu jira nama kuma lama miti yeroo dabaree keetii dubbataa jirta yeroo kaan immoo atillee bilisi dhaggeeffadhu waan narraan kaayinii wanni maali leencoo miyuutii narraan kaayin gubbarratti argaa jira lakki dabaree eegi narraan kaayinii akara booniyyee barbaadu dubbadhee callisa akara booniyyee dubbachuu mirga keeti garuu carraan si gahuu danda'uu qaba si galee akkanuma yoo ati dhuftee haasoytee namni martuu si waliin haasa'ee abbaa ajandaattu ammallee si malee carraadhaan haasa'an jirtu. Sumayyaan maal jechuu barbaaddu? Ani wannan jechuu barbaade maal isiniif fakkaate? Nama kana ittuma dhiisaadha. Peejii biraa yaabanattu jechuu barbaade. Mikiraatum namni kun namas dhagaa jiru natti hin fakkaatu. Obboleessi keenya rabbiin haa qajeelchu. Kanaaf osoo waa hundaatuma dhiistee isheen ofii ishee haaree yaabanattu waan of biraa qabu soo jiraate dammoo waan ta'e haa godhuu mirga isaati yoo rabbiin isaaf irratti sodaanne jechuudha. Bas ani kanuman jedha. Miidiyaa kana osuma dhiiste fiyyuu yaasi faa'u fiyyuu ittiin guyyaa baruu ittiin milkaa'in ta'e haa kana irratti qiyaamarratti. Wanni wayii amma wanni isin beekuu qabdan ammallee dhugama osoo haasoynuyyuu tiiktaa kanarratti jechuun ilmi namaa ajandaa barbaada. Isinii galee wayita wayii waan kanatu ajandaa ta'a wayita wayii waan kanatu ajandaa ta'a. Sa'aatii kana obboleessi kenna kun ajandaa ta'eera booniyyee wajjin jechuun dhugaa walii himuun illee barbaachisaadha. Ajandaa ta'eera waan ta'eef haga barbaade namni dhiisaa kaza asiin bu'ee achiin cabee maalii jedheefillee wanni inni dhaabuu hin jiru. Wanni waa wayii arguu qabdan isinii galee waan alangiin deemuu fardiin wallaaluu jedhan. Waan kana ta'eef ajandaa kana haga gatamutti alanchamaatuma oola. Akkuma horii amma nyaatee booda alala dha'u kanuma. Wanni gurbaan kanuma ayidaa oola. Amma haasonni isaa akka dheengaddaati akka dhagaye ammallee waanuma takka irra deddeebi'eetiin hin haasa. Wanni biraa aayidiyaan inni fidaa jiru hin jiru. Isinii galee wanni boonii ani nama ajandaa barbaadu miti Ozil. Ajandaa barbaadda bareechisee sitti ajandaa barbaadda. Ozil dhaggeeffadhu yaada kiyyallee dhaggeeffadhu. Boonii lammaffaa. Ani waan harkaa qabutu ajandaa ta'e malee ani ajandaan barbaadu. Waan kana ani waan tokko siin jedhee tobaa maala isin irra galaa jira. Har'a xumuruun hin danda'amu. Har'a waan ani isin jedhu kana har'a xumuruun hin danda'amu. Gini riiskii fi keessanii fudhachuu hin dandeenye takka mucattii kanarratti fe'uumaaf barbaadanidha. Barisa kana atamma soosi ta'e riiskii kana ifirratti hin fudhattu. Isii tana ammoo dogoggorsaa jirtan namni mucattii kana yaadaa jiru anaa fi ana qofa mana kana keessa. Akkana godhin hin ta'u namni isii yaadu jiru yoo jiraate anaa fi ana qofa. Maashaallah bareeda yaadaa fi jirtaa amma Sumayyaa naa dubbattu. Yaa Sumayyaa kennee jarraa. Eeshi obboleessa kiyya booni mi'aani booniin jedha silaa maalan godhare yaa rabbi ati naa dhiisi boonis maqaan kee garuu. Akkan siniin jedhe obboleessa kenna atiin peejii ishee barbaadda mee gaafii tana naa deebise afaanumatti maaleesh. Peejii ishee barbaaddanii isin. Obboleessa. Peejii ishee barbaadde moo waan ishee irraa barbaadde maalidha mee? Bar peejii isii fudhadhee harkaa qaba maal taateetti barbaadde jettee ammoo fudhadhee harkaa qaba. Hayyee waan ishee irraa barbaadde hoo maali? Fudhadhee harkaa qaba. Saayibo kabajiini waliin haasa'e. Si kabajjee si waliin haasa'aa jirti waan taateef kabajiini waliin haasa'in. Ozi waan ila dhaggeeffadhaa maal takka mee yeroo takka nama dhaggeeffadhaa. Haaya amma gaafii gabaabaa si gaafadhe waan ishee irraa barbaadde maali? Uummata nama dhageenya bira jira. Waan ishee irraa barbaadda sun maalidhaan jedhee bar. Maa jira bar siifi maa jira ammoo wanni piraayiveetii jira garuu ammatti peejii na gaafatte peejii ati na gaafatte harkaa qaba amma borii irratti ana barreessa
maal jedhaa akka barreessu immoo dhayxanii ilaaltan feesbuuka asirratti. Ana barreessu. Ni barreessita garuu osoo saniin godhini wanti ati isheerraa barbaadde ni jira sababiin ati harkatti qabatti maayidha. Wanti isheerraa barbaadde ni jira hin jedhe Isii wajjin haasawaa jirra bargara keessatiin. Isii wajjin haasaa jirra waan isiin asirra fidduuf wallaale malee isii wajjin haasaa jirra jechuudha. Dhimma sana gara keessatiin tole jettee galaaftee jettee ammoo deebitee hojii maal tolsiin jetti. Tole maal siin jetti wanti waan itti gootamu dogoggorsitan si galee. Ati maal tole siin jetti isheenis siin jedhee barsiif hin galle gaafin wanta isheerraa feetu sun maali? Kanaafuu waan naafisii wal gaafanne jira pirivaat nu piraayiveet nu bakka. Haa waan sun nuuf hin himamu waan uummanni beekumi. Piraayiveetii jechuun afaan Oromootitti maali jedhana waan dhuunfati bakka. Hayyee waan san isheen hin feetu. Iseen feetee fedhuu baattee asitetti dhuftanii hojii mana banattee ajandaa biraa ta'uuf taatu argaa jijjiirtanii. Isii mataa dhukkubsitanii jechuun dhibbaatamaan bira teettanii akka nama isii fayyadu. Isinii as taa'u dhibbaatama kana keessa namni isii fayyadu amma sa'a ammaatti anaa fi rabbii tokko caquuf. Ani immoo waa tokkoon siin jedha qabaleessati. Waan ati feetu san isheen hin feetu. Peejii ishee soo ta'e ishee harkeeraa fudhadhu. Waan laxxafuu barbaaddellee yoo rabbii kee sodaan akka barbaaddetti laxxafi deemisi gaggeessinee jirra. Namu asirra teettanii hin kadhatinaa namni tokko. Yaada dabalataa mee takkatti carraan akka namee. Poolis miyuutii qaban. Saami keenya booniyyee kee dhufuun wanni haga siraan nama warwaatu guyyaa lama guyyaa sadii si warwaate jira namni kamiyyuu beekaan dhufee wallaalaan kamiyyuu si warwaate jira dhugaa rabbii dhugama osoo ati nama naasuu ilma namaatii qabu taate jecha sumayyaa kun takkatti hin gahaadha. Nama sammuu qabu fecha nama dubartii irraa dhalateef nama haadha qabu obboleettii qabu gahaadha jechuun sumayyaa kun takkatti. Innaati awwalumayyuu warwaachiftee nama hunda warwaachiftee waan kana daluu wadda malee akira irratti nama garaa laafee takkii rabbi firra sodaatee dhiisoo duumiti homa feetu sanuu dalagi namni si garuu takka illee hin jiru gara kiyyaan garuu tanuma sin jedha. Baali asoo wacuu baattee atamooti kishu. Galatoomi anillee waan jedhu asirratti waa barbaade sagantaa maddaasi ati kadhatamu mana maaddeedha. Please haa kara booniyyaati callisi boonii dubbadhu ati. Kanaaf seerota. Anillee kanan jedhu kadhaan dubbiin taatuuni kadhaan dubbiin taatu ati matti kadhatamtuu fi takka illee